Tole, akkam jirtu barattoota. Har'a output device waliin ilaalla. Paartii darbe irratti input device maal akka ta'an bal'inaan ilaalleerra. Input device keessatti kanneen nuti waliin ilaalle muraasi isaanii maawuzii ilaalleerra, kiiboordii, skaanerii, optical recognition systemii, joystickii, light penii, touch screenii kanneen jedhan paartii ala darbee keessatti input device kanneen bal'inaan waliin ilaalleerra. Kan har'aa output device yookiin immoo meeshaalee koompitara keessaa gara bakkeetti nutti argisiisuu yookiin nu dhageessisuu danda'an kanneen jedhaman waliin ilaallaa jechuudha. The output device are used to get data out of computer. Data koompitara keessaa akka maal goonuuf nu gargaara jechuudha. Akka ba'ee arginuuf nu gargaara jechuudha. Output device kan jennu kun daataan koompitara keessaa ba'ee akka nuti odeeffannoo irraa argannuuf nu gargaara jechuudha. They convert information from computer understandable form to a human understandable form itti nuuf jijjiiraa jechuudha. Kan jalqabaa akka koompitari ofiisaatii information sana hubataa understand erga godhe booda gara human understandable form itti nuuf jijjiiraa jechuudha bifa salphaa ta'een. Either in a soft copy or hard copy. Bifa kamiin jechuudha. Bifa soft copy'n ta'uu danda'a, hard copy'dhaan. Soft copy kan jennu koompitara irratti or screen koompitara irratti bifa nuti arguu dandeenyuun kan ilaallu soft copy kan jennu yoo ta'u, kan nuti print goone yookiin maxxansinee baafnu yookiin waraqaa irratti yookiin wantoota adda addaa irratti baafnee arginu sun immoo hard copy jennaa jechuudha. Bifa kana lamaniin argachuu dandeenya jechuudha output device. For example, soft copy is displayed by the monitor. Soft copy kan jennu screenii koompitara irratti display ta'ee kan nutti mul'atudha jechuudha. Screenii monitorii kan jennu screenii koompitara sanadha jechuudha. And the projector. Akkuma kana projectoriinis immoo bakka tokko irra taa'uudhaan girgiddaa irratti nu agarsiisuu kan danda'udha jechuudha. Ifa achirratti carraree achirratti ba'uun output device sana nuti girgiddaa irratti arguu kan dandeenyudha jechuudha. Also monitor, printeriinis waraqaa adda addaa kan nuti maxxansuudhaan or print gochuudhaan baafannu, pilootarii kan jennu baanariiwwan adda addaa, projectorii, speakerii, headphonesii, braille readerii kanneen jennu gosoota outputii keessaa isaan muraasadha jechuudha. Kunneen kun gosoota output device jennu keessaa isaan muraasa yookiin immoo fakkeenyawwan ijoodha jechuudha. Tokko tokkoon gara ilaaluutti yogguu deebinu monitoring maalidha? Monitoring, the monitor is output device used for displaying output to the user. Namni fayyadamaa jiru yookiin immoo useriin suni bifa salphaa ta'een wanta sana akka arguu danda'uuf kan isa gargaarudha jechuudha. Monitoring bifa screenii koompitaraa qophaa'e sanarra namni sun wanta barbaadu sana akka salphaatti fayyadamuu argee dubbisuu akka danda'uuf kan isa dandeessisudha jechuudha monitoring. The monitor is the most frequently used output device. Yeroo hedduu output deviceewwan jiran keessa kan namni fayyadamu monitoridha yookiin immoo screenii koompitaraa kanadha jechuudha. It consists of display surface called screen. Display surface kan jennu kun bakka itti agarsiifamu jechuudha. Bakki display surfacein koompitaraa maal jedhamee beekama? Monitor yookiin screen kan jennu kanadha jechuudha. Screenii kanarratti arginaa jechuudha. Gosooti monitorii gosoota adda addaatu jiru. Isaan keessaa cathode ray tube kan jennu jira, liquid crystal display, light emitting diode, gas plasma monitor warreen jennu warreen muraasadha. Tokko tokkoon isaaniin yogguu ilaallu tokko cathode ray tube maallaa kan jedhu yoo ilaallu cathode ray tube is a technology used in traditional computers. Traditionally yookiin immoo kan old ta'edha jechuudha, kan durattidha jechuudha. TVwwan fudhachuu dandeenya yookiin immoo koompitarawwan durii fudhachuu dandeenya. Kanneen TV akka kana dudduubaan gara booddeetti guddina qaban baay'ee ulfaatina kan qaban oldies warreen jennu sun gosoota CRT jennee fudhachuu dandeenya yookiin cathode ray tube jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf koompitara kanas irratti akkuma argaa jirtan koompitara baachuuf illee baay'ee kan ulfaatudha. Yoo xiqqaate kiloogiraama 5 ol kan ulfaatudha. Kiloogiraama 5 haga 20 fi naannawaa kana ta'uu danda'a. Ulfaatinni koompitaroota kanneen baay'ee ni cimu jechuudha. Isaan kun fakkeenya CRT or
CRT or cathode ray tube jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Warreen kana kan lammaffaa liquid crystal display or LCD kan jennu kun liquid crystal display is the most commonly used device in the digital watch, clocks, calculators, smartphones, desktops, laptops and televisions. LCD kanneen jennu kun gosoota TV karaa cinaacha isaanii yoo ilaalle bal'inni isaanii baay'ee xiqqaa ta'ee fi baachuuf illee ulfaatina salphaa qaban ta'anii kan yeroo ammaa kanatti bal'inaan itti fayyadamaa jirrudha jechuudha. Akkuma jalqabatti himne most commonly used computer device dha jechuudha. Bal'inaan deviceewwan adda addaa keessatti kaalkuleeteriiwwan keessatti smartphoneewwan desktoppii laaptooppiiwwan adda addaa keessatti kan nuti fayyadamnudha jechuudha. Liquid crystal display kan jennu fakkeenya lammaffaadha jechuudha. Kan sadaffaa light emitting diode. This one stands for light emitting diode. LED monitors, sometimes called LED backlight monitors. They have a light in a back, may have a great color and image quality also, but it does not have a good response time. Warreen kun immoo gosoota laayitii kanneen dabarsan yookiin immoo ifa dabarsan sana carrallaadhaan kan isaan agarsiisanii it is a flat screen computer monitor which stands for light emitting diodes display. It is light weighting in terms of weight. Isa sanarraa wanti adda isaan taasisu light emitting diode kun LCD ka jalqabaarraa kan adda isa taasisu ifaa inni karaa booddeerraa dabarsu sun garaagarummaa ni qabaata. Yeroo banuuf cufu irratti dafee banuu irratti illee hanqina ni qabaata. Garuu qulqullina suuraa fi agarsiisaa irratti fooyyee ni qabaa jechuudha. Also nowadays a wide number of electronic devices, both large and small devices such as laptop screens, mobile phones, TV, computer monitors, tablets and more use LED displays. Baay'een isaanii yeroo ammaa kana kanneen akka laaptooppiiwwanii, iskiriinii laaptooppiiwwanii, bilbilootii harkaa, TVwwan, kompiiteriitii fi taabileetotii hedduun kanneen isaan fayyadaman LED monitor kan nuti jennu kana yookiin immoo light emitting diode kan nuti jennu kana bal'inaan ni fayyadamu jechuudha. Qulqullina suuraa gaarii ta'e ni qabu, agarsiisa viidiyoo bareedaa ta'e ni qabaatu jechuudha, ni qabu. Bal'inaanis immoo yeroo ammaa kana kan itti fayyadamaa jirrudha. Fakkeenyaaf televiziyoonii fudhachuu ni dandeenya jechuudha gabaabumatti. Ka afraffaa gas plasma monitor. Gas plasma monitor is GPM uses neon gas instead of liquid crystal. Warra garraa olitti ilaalirra wanti adda isaan taasisu wanni kun immoo maal fayyadama? Neon gas ka jedhamu fayyadamaa jechuudha. Liquid crystal osoo hin taane the neon gas glows and produces the pixels or dots that form pictures. Kun suura agarsiisuudhaaf yookiin immoo wantoota nuti iskiriinicha irratti arginu maal irratti hundaa'u? Tuqaalee irraa hundeeffamu jechuudha. Tuqaaleetiin kanneen uumamanidha jechuudha. Bifi nuti arginu sun tuqaalee walitti dhufan, hedduminaa walitti dhufan irraa dhufee kan imeejii uumuu danda'edha jechuudha. Dots that form a picture. It used in older portable computers and televisions. TVwwan duratti kanneen TVwwan umurii dheeraa lakkoofsan ta'uu danda'u, iskiriiniiwwan pilaazmaa mana barnoota adda addaa keessa jiran ta'uu danda'u, bakkee magaalota keessa dhaabbatanis kanneen jiran ta'uu danda'u. Kan isaan fayyadan bifa kanaan mallattoolee adda addaa yookiin dootiiwwan adda addaa walitti dhufuudhaan suura isaan uumanitu nu agarsiisaa jechuudha. Isa kana gas plasma monitor jennee gabaabinaan ilaalla. Output device adda biraan nuti ilaallu printeriidha. Printeriin gosa output device adda biraa jirudha. The printer is device that enables us to produce hard copy of data. Hard copy waraqaa keessa duwwaa barreeffama tokko illee hin qabne itti galchine deebisnee ka barreeffama nuti barbaadnu sana print ta'e irratti argannu hard copy dhaan nuuf ba'ee jechuudha. Wanti soft copy dhaan jalqaba ture sun. Also printer differs in speed, capability and printing methods. Printeriiwwan gosa adda addaatu jiru. Sunis saffisa isaa irratti hundaa'uun
saffisa isaa speedii capability ga'umsa isaa irratti hundaa'uun also gosa akkaataa ittiin print godhuu irratti hundaa'uudhaan gosoota adda addaatti qooduu dandeenya jechuudha. Printers are divided into two based on the way of they print. Akkaataa ittiin print godhan irratti hundaa'uudhaan printeriin bakka gurguddaa lamatti qoodnaa jechuudha. Isaanis kan jalqaba impact printers. Impact printers kan jennu bakka lamatti qoodna gosa lama ilaaluu dandeenya. Dot matrix printeriidhaa fi DZ well printer kan jennu kun fakkeenyota impact printeriidha jechuudha. Kan lammaffaa non impact printer kan jennu immoo non impact printerii jalatti fakkeenyota lama adda addaa ilaaluu dandeenya. Inject printers yeroo adda addaa waajjiraalee adda addaa keessatti kan fayyadamaa jiramu. Laser printers, thermal printers kanneen jennu immoo non impact printers jennee gabaabinaan fakkeenyota kana lamaaniin gosoota printerii jiran ilaaluu dandeenya jechuudha. Kasadaffaa meeshaalee maxxansaa akka ta'ee fi output device keessaa tokko kan ta'e plotteriidha. Plotter is used to produce high quality drawing. Gosoota suuraa ammayyaawaa ta'an yookiin immoo suura barbaannu sana bifa maxxansaatiin yookiin bifa baanariidhaan waan bal'aa irratti haala nuti suura barbaannu sana baafannudha jechuudha. Such as bar charts. Bar chart kanneen jennu kanneen giraafii waan adda addaa bifa salphaadhaan odeeffannoo nuu kennuu danda'an irratti maxxansuu dandeenya. Maappiiwwan, maps and banners. Bifa salphaadhaan wantoota adda addaa suurota adda addaa irratti baasnee maxxansuu ni dandeenya yookiin immoo bakkee irratti billboardiiwwan adda addaaf qopheessuu ni dandeenya jechuudha. Also it produces high quality multicolors documents on larger size papers which most printers cannot handle. Gosooti printerii adda biraan hojjechuu wantoota hin dandeenye maashina kanaan or plotterii kana fayyadamuudhaan maxxansinee baasuu dandeenya jechuudha. Saayizii meetira tokko kaasnee haga barbaannu bal'inaan maxxansinee bakka barbaannutti ergaa barbaannu akka dabarsuuf hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Out device adda jiran keessaa inni kun isa adda biraadha. Sadii tokko tuqaa sadii jalatti storage deviceidha kan nuti ilaallu. Storage devicein maalidha? How you ever use storage device? Storage device akkamii fayyadamtu? Yeroo akkamiitti fayyadamtu? Mee maaliif fayyadamtu kanneen jiru gabaabinaan kan waliin ilaallu ta'a. As jalatti storage device is any type of computer hardware. Kun gosa kompiitara hardweerii ta'ee tajaajila hedduu kan nuuf kennuu danda'udha. Hardweerii kompiitaraa keessatti qooduu dandeenya. That is used for storing files. Faayila akka maal nuuf godhuu fi faayila nuti barbaannu sana akka store nuuf taasisuuf kan itti fayyadamnudha jechuudha. There are two types of storage device. Gosoota storage device meeqatu jiru? Gosa storage device gosoota lamatu jiru jechuudha. Isaanis maaliif maali? Primary storage device dhaa fi secondary storage device kanneen jennudha jechuudha. Bakka lamatti isaan qoodnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Primary dhaaf secondary jenne. Primary kanneen jedhaman kanneen akkamiidha kanneen jedhu gabaabinaan waliin haa ilaallu. Primary storage refers to main storage of the computer or main memory. Primary kan jennu kun storage kompiitaraa isa jalqabaadha yookiin immoo isa mainidha jechuudha. Kompiitara keenya keessa isuma waliin jirudha jechuudha. Yogguu kompiitara keenya binnu primary storage kanneen ta'an kun duukuma kan dhufanidha. Bilbila keenya fudhachuu dandeenya. Storagein bilbila keenya kanneen main jennu of keessatti kan mataa isaa kan inni yogguu jalqaba kaampaaniidhaaf bahu of keessatti qabatudha jechuudha. It is used to stores programs, instructions and data. Maal nu fayyada jechuudha. Primary storagein kuni daataawwan nuti barbaannu bifa salphaa ta'een piroogiraamiiwwan nuti barbaannu fi daataawwan nu barbaannu kompiitara keenya irratti akka qabatuuf kan nu dandeessisudha jechuudha. There are three types of primary memory. Gosooti types of primary memory jennu or primary storage kan jennu gosoota sadiitu jiru jechuudha. Kan jalqabaa random access memory. Random access memory kan lammaffaa read only memory kan sadaffaa complementary metal oxide semiconductor kan jennudha. Kunneen maal akka jedhu gara gadii kanatti waliin ilaalla. Random access memory gosa
primary storage keessaa isa tokko kan ta'e bifa suura isaa kana argitanii kompiitara keenya keessatti kan argamudha. Random kun karaa saayizii isaanii kana fakkaatee kompiitara keenya keessa jirudha. Random access memory is used to store data temporarily. Random access memory kun daataa keenya yeroo murtaa'eef nu qabachuu danda'a jechuudha. Yeroo murtaa'eef temporary kan nu qabachuu danda'udha malee permanent miti jechuudha. Also, it is also called read-write memory or main memory or primary memory jechuudha. Memory keenya ka jalqabaa yookiin main memory irratti barreessuudhaaf irratti hojjechuudhaaf kan nu dandeessisudha jechuudha. Dubbisuu yookiin irratti barreessuu kan nu dandeessisudha jechuudha. The programs and the data that the CPU needs during the performance of program are stored in the memory. Kompiitara keenya irratti bannee wantoota adda addaa yeroo dalagnutti yeroodhaaf kan nu faayilota sana nuuf qabatee turu isa kamidha jechuudha. Random access memory dha jechuudha. Osoo akka carraa kompiitarri keenya cufate wanni sun seef hin ta'iin hafe jenna yeroo tokko tokko. Maalirra waan jiruufdha? Random access memory irra yeroodhaaf waan ta'ee jiruufidha jechuudha. It is a volatile memory. Gosa memory volatile jennee ibsina jechuudha. Kana the data on the RAM also is lost when the power is turned off. Akka carraa osoo fayyadamnu fiilmiiwwan wantoota adda addaa osoo ilaallu osoo ibsaan keenya badee yookiin kompiitarri keenya cufate ni dhabnaa jechuudha wanta sana. Yeroodhaaf qofa kompiitara keenyarra waan jiruuf random access memory dha jennee gabaabinaan keenyaa jechuudha. Kana keessatti waan seef ta'ee jiruuf ni badaa jechuudha yeroo murtaa'ee booda daqiiqaa murtaa'ee booda. Read only memory ka jennu ka lammaffaa gosa output device keessaa primary storage device keessaa inni tokko read only memory dha. Read only memory stores information permanently. Inni kun immoo faallaa RAM dha jechuudha. RAM is volatile. Also RAM is temporary storage. Temporary storage data keenya store nu godhachuudha yeroo murtaa'eef. But ROM immoo permanent dha. This one is permanent. Also, it has a software program built into the factory. Computer keenya waliin factory dha kan ba'e yookiin immoo jalqabuma kan softwarein itti fe'amee dhufudha jechuudha. It could not be changed or erased by the user built to read. Nami balleessuus irraa haquus kan hin dandeenyedha jechuudha. Jijjiiruus irraa haquus hin danda'u jechuudha. Read only memory irra wantoota jiran. It is non-volatile. RAMin jalqaba maal jenne? RAMin volatile dha jenne. Inni kun garuu not volatile dha jechuudha ROM. Once the data is stored in the memory cannot be modified or deleted. It is read only. Kana irratti ka save ta'e irraa baduu hin danda'u, irraa haqamuu hin danda'u jechuudha. Al tokko kana irratti galchinee jira tanaan it's only read only memory. The ROM contains special instructions that the computer uses when it is turned on. For example, the instruction that starts the computer and displays information on the screen. Fakkeenyaaf kompiitara keenya cufnee yogguu bannu start jedha, paaswordii nu gaafachuu danda'a, main gara screenitti nu geessuu danda'a, appilikeeshiniiwwan adda addaa yogguu bannu nuuf fiduu danda'a. Wantooti sun dalagaa eenyuti jechuudha? Dalagaa ROMiiti. Achirratti waan seef ta'anii jiraniif yookiin immoo al tokko guutamanii waan jiraniif kompiitara keenya function nuuf taasisu yookiin yogguu bannu akka itti fayyadamnuuf kan nu deeggaranidha jechuudha. Inni sadaffaan gosoota storage primary keessaa nuti arginu complementary metal oxide semiconductor or CMOS ka jennudha. Complementary metal oxide semiconductor is used to store information when a computer shuts off. Inni kun immoo maal nu dandeessisa jechuudha? Kompiitarri keenya akka tasaa yoo nurratti dhaame yookiin ibsaan nurratti bade daataa nuti barbaannu sana yookiin information nuti barbaannu sana yeroodhaaf nuuf kuusuu kan danda'u yookiin immoo nuuf qabachuu danda'udha jechuudha. It is found in the several types. Gosoota adda addaan argachuu dandeenya jechuudha. Found in several types of electronic components including central processing unit and digital camera.
Fakkeenyaaf digital kaameraadhaan suura kaasnu fudhachuu dandeenya. CPU fudhachuu dandeenya. Kunneen kun gosoota wantoota qabatan sana nu kuusuu danda'u jechuudha. Digital kaameraan suura kaafnee osoo baate dhagaan sana irratti dhume deebisnee yoo gubannu suurri sun ni jira jechuudha. Maal godhee jira? Complementary metal oxide semiconductoriin kun store godhee jira yookiin information nu barbaannu qabatee jira. CPUnis dalagaa akkanaa kana raawwachuu ni danda'a jechuudha. Waan irratti guutamee jiru sana qabachuu ni danda'a jechuudha.